gubateen argine waa'ee ibiddaan beekuu jedhani mammaaka namni gubateen argine waa'ee ibiddaa hin beeku ibiddi hagam akka nama gubuu hin beeku jedhani isinii galte warri waa intini muudannoo kana hin qabne gochuu dandeessanii warri obboleessi isin jalaa du'ee hin jirre warri abbaa isin jalaa du'ee hin jirre warri firri isin jalaa rakkatee hin jirre warri madaan qabne kolfa boru isinillee muudata warabbal kaaba namni waan kolfee argata bari namni waan itti kolfee wayi abadan inanqatu mana nama sanii inanqatu oolanii bulanii inanqatu abadan amma waa wayyo argaan itti kolfu waan wayi dabarfadheerra yookiin subhaanallah dhibbira darba malee in kolfu maaliifi wanni itti kolfan ilkaan kun waan inni finne yoo du'ellee du'a saana dhageessisi osoo hin jedhin kaateen beektu wallaahi boot yoo ma biyyarraa nuu bilbiltu sagalee teessan ijaan dhagaye sagalee mucaa kiyyaan dhab maaloo isinillee maaliif cadhifattan maaliif hin iyyaafanne nuun jetti ani wallaahi hin beeku isin amma bararraaxxe yoo ijoolleen ishee amma nuyyuu yoo guyyaa torbee lama torbee sadin bilbiliin waan waataan itti fakkaata isii jechuudha isarraa bararraaxxe jechuudha bakka wallaahi hin beeku ani amma maali ijoolleen isaan daraboo biyya keessatti ilmoo fi ijoolleen isaa gugurdatte ijoolleen isaa ko nama meeqa gaggaanii jiran ijoolleen isaan daraboo fuutee ilmoo argatte maatii godhatteerti garuu isa chimboota isaa dhabne namni suuraa namaa qabate suuraa saniin nama soqa rabbi kana jechuun lama baduu jechuudha takka suuraa isaa qam takka ani waanuma jedhu qabu wallaahi laasi osuma du'aa isaatu dhageenye waatu namaa caba bu'anii cabsatan jira isaallee yoo dhageenye barbaanne galfanna eessa akka jiru akkamitti barbaanne miidiyaa kanarraa yoo barbaanne malee miilaan deemanii nama soquu hin danda'an miilaan deemanii nama soqanii nama argan miidiyaa kanarraan hadaraa keessan warra obboleettii qabdan namni akka kiyyaa kunillee dhabamtan jedhee yaada namni akka kiyya obboleessa dhabe kunillee namni akka obboleessi jalaa bade namni akkanaan dhabamu quuqama martuu madaa keessatti baatee deema quuqama abbaa quuqama haadhaa quuqama namni kamuu madaa qaba isin hundinuu madaa qabdani nan beeka rabbi namni madaa hin qabne hin jira jedhee yaadu madaa qaba hundi isaa madaa baadhatee deema ilmi namaa lafarra deemu kun hundi nutsuudha isinitti hin fakkaatin tokkochi nu hin jiru tokkochi nutsuun ilmi namaa nutsuun hin jiru hundi isaa madaa mataa isaa baadhatee deema rabbi ol baasee hin dubbatu ol baasee hin himatu malee gizeen haa dabartuu fedheetu hunduu asirra dhufee kolfee xabata malee hundi isaa madaa of danda'e baatee deema madaa keessi isaatti jechuudha warra obboleettii qabdan viidiyoo aan hojjedhisan sheer naa godhaati istime haga danda'u ni barbaada anillee haga danda'u miidiyaa kanarratti iyyeen soccisiisaa yoo argee fi yoo dhabame akkatti dhabametti waan godhuu danda'an hin jirtu yoo jiraatee fi akka galutti hadaraa keessan viidiyoo aan hojjedhe kana antini godhaati sheer naa godhaati koppiliinki godhaa nama hundarraa naagaa already ganama kana hojjedhe postote jira yoo tasana arge jedhe innoona beeka yoo tasa namni isa beeku jiraatellee yoo maaltu beeka waan rabbi kana anuu kunoo hoggaa meeqa dubbadheen beeku waa'ee isa boo'aa deema malee dhoffadhee boo'aa deema ofitti haasaa deema malee guyyaa takka ol ba'eeti obboleessa koo badeera jedhee dubbadheen beeku yookiin rabbiin sababa wayiitiif anallee amma kaasee na dubbisiise ta'uu danda'a sababa wayiitiif ka'ee miidiyaa kanarra gaafa rabbiin sababa wayii fida beektanii gaafa waa fidu rabbiin sababa jala fida sababa rabbiin fide kana yookiin argachuufa ta'uuf danda'a inshaallah waan rabbiin beekanii yookiin du'aayi haati ganama boottee galgala boottee bichaa yoo deemtu boottee bichaa yoo teetu boottee asabdee waa'ee mucaa kana wallaahi fiqqi jettee go'aatiti rabbi hoggaa meeqa hoggaa sanirra maadhaa isinima bootti hin dadhabdu namni ko namallee ajjeefate boo'eeti lakkisa miti hin dagataa bara namni jalaa du'e boo'eeti hin dagata biyaansi abbaa keenya amma boonni dura maraachaa turre amma ka boonboo kan boonni illee jiraachuu danda'a
namni boo'ee waa dagat isin garuu haram wallahi hin dagat ani isi yoo arge isin maqaa isaa haftu waliin bu'a taa'e rabbiif waliin bu'a yaanni isi yaada kiyya yaanni haadha tiyya yaada kiyya haati tiyya waan garaa dhale anaallee obboleessa wajjin dhaladhe quuqama qaba obboleessi waa hunduma bakka abbaallee namaa bu'aa obboleessi waa hundumaa ikkoo waa hundaati obboleessi rabbiin qajeelche akka abbaallee kan namaa ta'u jira obboleessi rabbiin jallise immoo jallataadha immoo garuu kan rabbiin qajeelche waa hunda namaa godha bakka abbaa namaa bu'aa rakkoo kamiyyuu sii furaa rakkoo itti himattaa waa baay'ee jira obboleessi sirra dhaabbataa yoo intalli mucaan intalaa tokko heerumtee bultii ijaarrattee yoo jarjarteeyyuu sirra dhaabbata gaachana sii ta'a sirra dhaabbata waa hunda erkoo sii ta'a obboleessi waa'uma hunda akkasuma obboleettiin illee waa'uma hunda namaa taati yaanni isaa yaada kiyyaa yaanni haadha tiyyaa immoo yaada kiyyaa rabbiifu gara haadha tiyyaa tana laalee yookiin rabbii waan rabbii kana hin beekan abjuudha wanni isaa akkoo wallaahi hin beekan waan rabbii kana hin beekan obboleessa kiyya naa galchuu danda'a gammaduu dandeenya gaafa tokko illee baay'eessa soqee hin beeku inshaallah wallaahi inshaallah yoo rabbii imimmaa haadha tiyyaa sallaalee raate waa'ee isaa ima waan nu dhageessisa jedhee yaada isin obboleeyyan viidiyoo waan hojjedhisan sheer naa godha na bira dhaabbadhaa mee wajjumaan haa barbaannu obboleessa kiyya kana jechuudha suuraa isaa dhabuun baay'ee na gaddisiisa garuu maqaa isaatitti haga ganda isaatitti mee mattaa'oo qafa waan akkasii soccisiisee hin maxxansiisa hadaraa naa barbaada sadaqaa biyya arabaallee osoo deemeeti hagammaan badukkoo biyya arabaa deemee hin badu hagammaa indee namni bara kana keessa bara miidiyaan akkanatti tole keessa namni garaa jabaatee maatii ofirraa fagaatee ta'a gisee tokko giraan aggala rabbi bara miidiyaan akkanatti tole bara wanni hundi tolee jedhe kana namni maatii ofirraa fagaatee ta'a lubbuun jiraate ana waan lubbuun jiru rabbiyyoo lubbuun jiraate illee isaa galchu ani amma mee gaafni inni galu gaafa haati isaa lubbuun darbitee gaafa namni mee haga inni deeme abbaan isaa armii ta'ee haati masaanuu ta'e isa guddifattu haadha tiyyarraa isa guddifatteerti isheen hin duutee haati mana masaanuu hin duutee nama sadii gaafa haati tiyya duutu eegaa lubbuun jiraate maaf galuu ditu rabbiif waan jedhu tokko hin qabu inshaallah du'aa naa godhaa isin obboleeyyan tiyya akka rabbiin obboleessa kiyya naa galchu anuma kana itti yaadeen beeku akkuma tasa mee yoo bahee dubbadhe jedhee arguu danda'a argadhaa laata jedhee waan rabbiin beekan jedheetuma dhufeetiin dubbadhe dhossaa dhaqee cadhisaa dhaqee inshaallah wallahi yaa rabbi yaa allah inni wanna dadhabee qabu waa hundaa harka isaa jirti rabbiin sagalee obboleessa kiyyaa naa dhageessisu inshaallah inshaallah gizee kuweeti banamtu badeeme kuweetoo eega banamtee waggaa meeqa jalqaba gizee anti jettee kuweeti banamtu badee inni beektani gizee san badee biyya kuweeti na baastan malee jedhe kuweetiin na baastanii kuweetiin na baasaa beeyaasimee sagalee tiyya tana waraaba yoo tasa hin beekamu sagalee tiyya tanaan inni beekuu danda'a sagalee tana na waraaba keessaan na ergitanii inni kan bade yeroo kuweeti andi jettee banamtu bade obboleeyya yeroo kuweeti andettee banamtu dargaggeeyyii lamaan qabna ijoollee gahaniiranii jechuudha isaaf amaan jedhanii obboleeyyan lama gugurdoo qabna abbaan kiyya ammoo isa dhiisee isatu hangafa ture amaani ka isa ramaadhaa kana biyya alaa baasuu fedheeti yeroo san kuweeti baasuu fedhee warii homaatti gurguree maal jedhee paaspoortii kana minaamina baasaafii ture akkamitti ana hangafa dhiistanii isa maadhaa biyya alaa baasuuf kaatan jedheeti aarii saniin gadi bahee beekaa ganama manuma keessa bulee na yaadadha wallaahi manuma keessa buleeti
ganama akka nama gadi bahe yookiin magaalaa keessa bahee deebi'u ta'e gadi bahee deeme adda gala boruu dhufa iftaan dhufa eessa deeme osoma jennu tirqadee achuma buutee gahee jiini ji'a darbe torbeen dhufee jiini ji'a dhufee hogga dabalamtee osoma barbaadanu obboleessi kiyya ka'anni maaliif ana dhistanii isa ala baastan ka jedhullee ala bahee iyyuu achillee innuu maallaqa ergaa ture isa barbaadaa jedhe achi ka'ee immoo innuu ala dhaqee alaa deebi'ee niitii fuudhee ijoollee 3 dhalfateera ijoollee 3 qaba achi biyya arabaa kuweeti dhaqee kuweeti deebi'ee haadha manaa fuudhee niitii godhatee ijoollee 3 qaba inni gaafa sanbade immoo hagadhaa achi buutee isaan agarra akka tasaa ta'ee intala wayii fuudhee tureera inni gizee wayii intala sana fuudhee tureera jalaa badde seenaa akkasii wayii beeka jalaa badde isiin badde sunillee amma heerumtee haadha durba meeqaati daa'ima takka deesseef maal jedhan waan akkasiisanillee dhagaa turre daa'ima qabatteetti heerumte moo daa'ima isaa deesse waan akkasii wayiiti lakki daa'ima waliin fuudhee intalattisan gaduma baatee jalaa badde viidiyoo tana akka yoo inni dhaga'ellee ni akka inni fahamuufiin isin yaasaara madaraa keessan naa waraaba inna daa'ima waliin fuudhee na fakkaate intalattisu heerumteeti amma biyaansi ijoollee 4 akkas godhatteerti tagizee san inni fuudhee gadhiise jechuudha inni immoo achi inni isa eeddee dadhabdee deemtee heerumte intalli sun jechuudha isa eeddee dadhabdee adda gala boru gala jettee daa'ima qabattee warra ofiitti galtee warra isiitti galtee isa eegaa dhattee nikaa qaba intala sanirra intala sanirraa iyyuu kun nikaa eegenju nikama san waliin heerumte fakkaatti ishee nikama sanii waliin deemtee heerumte nikaarraa qaba garuu ilmoo irraa waan argatee sunitti fakkaatu ilmoo irraa waan arganne adillee gizee sana akkana guddoo miti akkana hin gahu inna eeddee dadhabdee deemte heerumte nikama isaa qabatte waliin heerumte amma isheenuu nikaa isaa waliin haadha ijoollee meeqaati wallahi nikaa isaa waliin haadha ijoollee meeqaati heerumte jechuudha inni immoo du'ee jiraate isaa iyyuu hin barre adaraa dirrisii yoo jiraatte galii kottu galii maatii kee